biyyaa Walqaayiit gadhiisee haa ba'u kan jedhamu ajajni darbee jedhamee jira. Kuni keessattuyyuu waraana kana dhaabuudhaaf baay'ee murteessaadha. Kana dura akkuma waliigalteen lafa jala godhame jedhamee warri Tigraay naannoo Amaaratiin ba'uu loltuun Eritiriyaa fi loltuun Amaaraa akkasumas kan biyyattii Tigraay gadhiisanii ba'uu achiin booda ergaa kana raawwataniin booda kan araaratti galamuu danda'u jedhameeti dubbatame. Kanaaf international community'n waan kana baay'inaan international community'n egaa baay'inaan kanarratti xiyyeeffatee jira. Baay'inaan wanti kun ta'uu qaba, wanti kun uumamuu qaba immediately jechaa jiru. Kanatti kan amma kan dubbatamaa jiru kanaaf amma kan baay'ee karaan sun raafamaa jiru. Isa sana wal qabatee warri Eritiriyaa naasuun itti dhagahamee jira. Warri Tigraayis naasuun itti warra Amaaraa jechuuti naasuu guddaan itti dhagahamee jira. Kanarraa kan ka'e warri Eritiriyaa waraana bananii jiru. Waraana kana akka bananii mootummaan Tigraay ibsee jira. Mootummaan Tigraay Geetaachoo Raddaa Tiwiitarii isaatiin ibsee jira. Isa wabii godhachuudhaan Reuters ibsee jira. Kanaaf egaa boruuf iftaan keessatti immoo Ameerikaanis akkasumas gamtaan Awurooppaa Eritiriyaatti iyyuun isaaniin oolu. Eritiriyaadhanii dhaabachuu qabdaa. Eritiriyaadhanii wanta akkasii tasuma ta'uu hin qabu. Wanta akkasii gocha akkasii sana hin balaaleffannaa jechuun isaaniin oolu. Yoo diddee jettee Eritiriyaa adabuun isaaniin oolu. Haa ta'u malee jarri amma waliigaltee qabuu jedhanii naannoon Amaaratii fi Eritiriyaan waliigaltee qabu jedhama. Waliigaltee kanaan waraana kana dhuunfaadhaan itti fufuu barbaadu jedhama. Mootummaa jiddu galeessaa ignoor gochuudhaan yookiin mootummaa jiddu galeessaa otoo dhimma keessan jechuudhaan yookiin immoo otoo isaan beekini tarii wanti amma godhamuudha deemu yommuu Walqaayiiti loltuun biyyattiillee gadhiisee bahee achiin booda warri Tigraay qabatanii achiin booda tarii darbee yookiin immoo warra nama tokko achi keessa dhokatanii seenanii kan tarkaanfii fudhatan akkasumas kan waan tokko haala mijeessanii tarkaanfii naajjechaa yookiin waan tokko egaa kan tarii yoo onnatanii jedhanis warri Amaaraa riphee lolaa uumuu danda'u. Kanaaf sanatti deemamuu danda'a jedhama. Hundumaafiyyuu amma haalli jiru baay'ee kan nama amansiisu miti. Biyyattiin akka maleetti karaa malee deemaa jirti. Biyyattii karaatti deebisuudhaaf hojiin barbaachisaadha. Garuu warri karaa kana haa hin deemamin jechaa ture fudhatama dhabee warra kaani kanii fudhatama argate. Egaa warra kaani kanii sagalee argate gorsaa maalii ta'anii dhiyaatanii rakkoo kana keessa namicha kana galchanii waraanni kuni guutumatti barbaachisan turre. Waraana kanarraa bu'aan argamin jiru badii malee. Waan tokko wanti irraa argamin jiru. Kanatu jira. Gara oolmaa Oromiyaatti deemna. Gara oolmaa Oromiyaatti gaafa ceenu har'a Jawaar Ameerikaa bilbilee jira. Eenyuuf akka bilbilee egaa himuun baay'ee barbaachisaa miti. Namoota 3 bilbilee jira. Jawaar nagaa jiraachuusaa, nagumaan ba'uusaa, haalli fayyaasaa haala gaariirra jiraachuusaa ibsee jira. Garuu xannoo mufannaa akka qabuudha kan dubbatee haala jiru kanatti gammachuu akka hin qabne keessattuyyuu mootummaan haala ittiin qabee jiru kanatti gammachuu akka hin qabneedha kan dubbatee. Sana malee tarii haala amma jiru kanaanii dhiibbaa guddaan akka irra jiruudha kan inni dubbate. Keessattuyyuu mana hidhaa dhiphaadha. Mana
mana hidhaa guddaatti bahee kanaafi mana hidhaa dhiphaadhaa mana hidhaa bal'aatti bahe malee sanaan ala wanti inni argate tokkoyyuu hin jiru akka jedhutti waan baay'ee namallee dhiibbaan akka irra jiruu fi restrictioniin akka irra jirudha akka miidiyaattis hin baane akka yaadasaa waan garaagaraatiin hin ibsanne waan dhiibbaan irra jirudha haa ta'u malee social mediaatti bahee yookiin karaa Facebook isaatiin waan ergaasaa yookiin nagaan baane jechuu waan akkasii waan dhorkan hin fakkaatu garuu ganuma laallaa wanti kanarratti inni jedhes hin jiru malaalamuu sana waan dhorkam hin fakkaatu garuu miidiyaatti maaliif hin baane jedhanii amma cinquun barbaachisaa miti miidiyaatti yeroo kanatti bahuu hin danda'u haallis mijataa miti sanaan wanti tokko wanti kana wajjin qabu dhimma nageenyaati dhimma security dhimma security mootummaan itti gaafatamummaa fudhateera nageenya isaa eeguudhaaf kanaaf naannoo kan eegaa jiran ammallee poolisii mootummaati poolisii mootummaa sana keessa oromoonis jiru namoonni nuti dubbisnes yookiin karaa namaa nu dubbisan jiru kanaaf wantichi agas kan sodaachisu miti garuu rakkoo jiru isinis hubattu namni Oromoon maatiin jaalattoonni deeggartoonni Jawaariin waan hubattan nutti fakkaata. Kanaaf karaa alaatiin waan akkasitu jira. Karaa keessatiin immoo eegdonni isaa wajjumaan jiru. Kanaaf eegdonni isaatii fi warri ala jiran warri naannoo eeganii ammaa fi walitti dhufeenya gaarii qabu. Kanaaf hagas rakkoon hin jiru garuu namni keenyas garas deemee rakkisuu hin qabu. Namni keenyas garas deemee rakkoon isaanis waan hin bannee fi namni kamiyyuu mana akka seenuu hin eeyyamaniif yoo haala addaa ta'een ala maatii fi firoottan yoo ta'een alaa ammatti namnis garas deemee akka dubbisu wanti eeyyamameef hin jiru. Kanaan egaa kanarra jira nutis gara tokkoonii callisuus barbaadne garuu yoo xinnaate uummanni hin eega waan akkasii kan uummanni hedduutu isa jaalataa kanaaf haala jiru kana uummanni akka beekuuf. Akka amantaa keenyatti akka simbirtuu miidiyaatti uummanni beekuuf mirga qabaa uummanni yeroo hundumaayyuu informed ta'uu qabaa wanta deemaa jiru kana baruu qabaa kanarraa kan ka'edha kan kana dubbanne kanatu jira sanaan ala keessa nageenyaa namoonni tarii kaameeraa fa'aa maalii fa'aa kaa'uu danda'u jettanii qulqullaa'ee jira sakattaanis jiru wanti argame homtuu hin jiru sanaan ala maatiinis yeroo sanitti maatii hundee maatii firoottan obboleewwan qabanii adeeman malee namni keessatti hafee hin jira. Kanumatu jira gama biraatiin loltoonni Abiyyi manneen horsiisaa bulaa 200 ol qubanii jiru. Kana kan godhanii godina Wallaggaatti dhiifama godina Booranaatti godina Booranaa waraanni bilxiginnaa Booranaatti mana horsiisee bulaa 200 ol ibiddaan barbadeesseera. Kaaba Oromiyaa kibba Oromiyaa godinaalee Gujii fi Booranaatti waraanni bilxiginnaa manneen horsiisee bultoota gaafii tokko malee gubaa jiraachuun himamee jira. Haala kanaan amajjii 2022 godina Booranaa aanaa Liiban ganda Marshaa jedhamutti yoo xinnaate manneen amantaa manneen uummataa 200 olii horii fi qabeenya waljiliinii waraana bilxiginnaa jalaa barbadaa'u waraana bilxiginnaatiin jalaa barbadaa'u maddeen ibsanii jiru. Kana malees namoota 3 saajjan waraananii saanjan jechuudha waraananii jedhu namoonni
namoonni rukutamanii du'aa fi jireenya gidduu jiru amma hanga hin qabne. Kanaaf egaa uummanni Booranaa, uummanni Oromoo Booranaa durumaayyuu kanii hongeedhaaf saaxilameedha. Beelli jira. Beela kanarratti amma horii isaanii jalaa saamanii mana isaanii jalaa gubuun kuni hagam garaa jabinni akka jiru kan argisiisudha. Kan warri gochaa jiru egaa otoo waan kanarraa gocha akkasii kanarraa of eeggatanii gaarii fakkaataa. Sattaanee oduun keenya oduun nuti qabnu mirgi namaa Itoophiyaa abbootii gadaa Karrayyuu mootummaan ajjeesuu himee jira. Egaa mirgi namaa Itoophiyaa duraan qoradhaa jedhee jira. Hanga ammaa ifatti mirgi namaa Itoophiyaa ifatti waan kana hin baasne. Haa ta'u malee xalayaan nu harka galee jira. Xalayaan kuni erga nu harka galee bubbulee jira. Haa ta'u malee haalli akka mijatuu fi waan tokko ilaaluudhaanii xalayaa kana kan nuti tursiisne. Xalayaan kuni akkuma nu harka galee namoota biroo biras galee. Kanaan namoonni biroo erga xalayaa kana argataniin booda gara sooshaal miidiyaatiin gadhiisanii achiin booda nutis waa'ee kanaa waa jechuu barbaadne malee oduu kana qabannee turreeyyuu erga waan kun qulqullaa'ee turee jira. Egaa kuni kan nutti agarsiisu warri Biltsiginnaa ammallee akka jedhanu isaan garuu kana bira darbanii qaama biraati shaneetu kana godhe maaliif kana godhe jechuun isaanii haqa namaa dogoggorsuu akka ta'ee fi kun immoo duguggaa sanyiitiin akka isaan himachiisudha. Kanaaf hin oolu kuni ragaa guddaadha. Kana nuti amma barreessinee qaama dhimmi ilaallatutti kan inni erginu gara mirga namaa garagaraatti ergina. Achiin booda egaa kun isaanumti mirkaneessuun mataa isaaniitiin waan guddaa tokkodha. Kana egaa xalayaan kuni poolisii Oromiyaatii fi Abbaa Alangaa Oromiyaatiif kan ergame. Jarri lamaanuu deebiin isaan kennan ammaa hin beekamu. Guyyaan aga jedhame egaa 24tti aga 24 dhiyeessaa jedhanii ammaa waan deebii kennan hin fakkaatu. Kanaaf kuni dhaqee warra kana seeratti yoo dhiyaachuu baatanii warri gocha kana kennu warri bilbilee waan kana ajaje seeratti dhiyaachuu baannanii haqnis hin jiru nagaanis hin jiru. Kanumaan gara oduu itti aanutti ceenaa. Oduun keenya itti aanu eliitiin Amaaraa Abiyyi akka malee mormaa jirudha. Ammas mormiin kun itti fufee jira. Warri Amaaraa akkamitti warri Tigraay akkasumas Jawaar fa'aa hiikamu jechuudhaani mormii guddaa dhageessisaa jiru. Mormii isaan dhageessisaa jiran kuni mormii qabatamaanii kana waan jedhamu miti. Qabatamaan egaa kan jedhanii amma kan nuti rakkisaa ta'e gara tokkooni murteessuudhaaf kan rakkise tokko waraana kana. Waraanichi dhume moo hin dhumne, waraanicha injifanne moo hin injifanne kan jedhu suni gaaffii guddaa ta'ee jira. Waraanichi ammallee hin injifanne namoonni jedhan jiru. Waraanicha immoo injifanne kan jedhan jiru. Injifachuu keenya mootummichi hin ibsine yookiin immoo mootummichi amanamaa miti. Mootummaan kun wanti inni jedhu hundumaayyuu fudhachuun rakkisaadha jedhaniiti kan isaan dubbachaa jiranii. Maaliif kana dura yeroo jalqabaa injifannee jirraa jechuudhani injifannoo keenya ibsachuu qabna jechuudhani gara Maqalee deemanii injifannoo keenya kabajuu qabna jedhanii Maqalee galanii Maqaleetti waan adda addaa qophii injifannoo gochaa turanii sanaan
yeroo sanitti gammachuu guddaa akka qabanidha egaa ammaan achi mo'annee jirra rakkoon hin jiru ammaan achi waan hundumtuyyuu harka keenya jiraa mo'annee jirraa jedhanii dubbachaa turanii amma erga sana godhaniin booda mo'annee injifannoon hin turre achi keessa Tigraay keessa erga turaniin booda achi immoo ba'anii gara xinnoo turanii booddee gara Tigraay ba'aniiti. Tigraay ba'anii galanii Tigraay ba'anii gaafa deebi'anii yeroo sanitti nuti injifannee jirra. Injifatamnee otoo hin ta'in injifannee jirra. Injifannee amma warri Tigraay biyyattiidhaafis haa ta'uu namoota biraatiif sadarkaa yaaddoo ta'uu dandeenye. Sadarkaa yaaddoon ta'uu hin dandeenye irra waan ga'aneef kana booda achi turuun hin barbaachisu nutis lammii keenyatti dhiyeessinaa hirkoo keenya argannaa sanaan alas uummata Tigraayitii fi yeroo ximmoonaa kenninaa fi yaganaa fi itti yaadanii jennee baanee jedhan yeroo sanis injifanneedha kan jedhame achiin booda Tigraay injifatamee badanii daaradha daakudha jedhamanii achi ga'anii gaafa Dabra Biraan ga'anii ammas egaa marii jalqabee booddee warri Tigraay gaafa deebi'utti deebi'u injifannee jedhan. Ammas injifannee jedhanii ammas ammaan achi nagaadhaaf yookiin immoo nageenya biyyattiitii fi nageenya namoota birootii fi yaaddessaa bakka hin geenye irra ga'anii jiru. Kanaaf amma kana caala deemuun hin barbaachisu jedhanii. Kana jechuun egaa amma kan argisiisu namichi kun hin amanamu. Abiyyi wanti ni jedhu tokkoyyuu hin amanamu kan jedhu gama hundumaan iyyuu itti duulaa jiru. Gara hundumaan Oromoonis amma Abiyyi yeroo meeqa waan isaan Oromoo ganee fi ammaan achi Oromoon naataa jedhee namicha kana waan fudhatu fakkaatu. Oromoon immoo naataa jedhee namicha kana yoo hin fudhanne waan gatii qabu hin fakkaatu yookiin immoo waanuma qabatamaa yookiin waan irraa argamu tokko hin jiru. Gama biraatiin yoo laallee jennee Abiyyi mormii guddaan egaa dura warra kana maleen qabu ture isaan irraa garagaranii jennaan innis isaan irraa garagaree jennaan maal ta'uu danda'a garamitti kufuu danda'a kan jedhu haala amma jiru kanaanii Oromootti nan hirkadhoo jedhe gaafiin Oromoo hedduudha gaafiin suni deebi'u malee uummanni Oromoo waan kan kooti jedhee fudhatu hin jiru. Uummanni Oromoo uummata pirinsipiliitii uummata dhugaati. Uummanni Oromoo Abiyyi achi deemeef as deemeef miti kan isa deeggaru. Abiyyi as deebi'ee Oromoon isiniif hin dhaabadhi jedheef miti kan deeggaru achi deemeefis miti. Uummanni Oromoo gaafii qaba. Gaafiin isaa sun deebi'ee hin deebineedha. Kanarratti dhimma gaafii qaba malee dhimma namaa hin qabu. Kanaafi gaafiin Oromoo haga hin deebi'initti as deebi'ee isiniin nan deebisaa maali hin jiru. Nan deebisaa yookiin immoo hin deebisnaa waggaa 5 booda waggaa 10 booda carraa nuu kennaa maali hin hojjetu sun. Sana otoo hin ta'in har'uma kana gaafiin Oromoo gaafiin bu'uura sun yoo deebi'anii jedhanidha. Kanaaf amma Abiyyi gara itti goruu hin beekamu gara tokkoon international community hudhee qabee jira. Diinagdeen akka malee harkaa kufee jira. Diinagdeen akka malee harkaa kufee waan jiruuf diinagdee kanaan ala hojjechuu ni danda'a. Baay'ee mamaadha. Yoo sana immoo hin fudhata ta'ee wanta international community'n araara buusu jedhuun kana yoo fudhate warra kaan dhabuutti jira. Kanaaf garam akka deemu hin beeknu haalli jiru garuu baay'ee sodaachisaadha. Gama biraatiin Abiyyi har'asii badhaasa addaa kennee jira. Amma Abiyyi egaa tarii yoo warri kuni natti kaanii jedheeti fakkaata. Yoo natti kaanii jedhanii hirrukunnaayyuu jechuudhaaf fakkaata. Amma numaayyuu warri kuni yoo nu rakkisan akkas koonaa jechuu jalqabanii jiru. Kanaaf amma akka mul'achaa jirutti wanti isaan yaadaa jiranii yoo
fonqolcha mootummaas yookiin humnaan waan tokko gadi qabuun barbaachise garasitti sin deemna waan jechuu barbaadan fakkaata. Kanarraa kan ka'e badhaasa addaa kennee jira. Extraordinary achievement jedhamee egaa kan badhaasa kennanii fi tokko Biraanuu Juullaati, Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa, taanee Baacaa Dabaleeti, Masaratee, taanee Alamishee Daggifeeti. Alamishee dhuguma waanuma ta'uu qabudha. Sanaan alas namoota lamaan tokko jiru. Kana nama ja'aaf kenname, nama ja'a keessa namni 4 Oromoodha. Kana jechuun waan irratti hirkachuu barbaade fakkaata. Yoo natti kaanillee naa qaba yookiin gadi naa qabaadha. Kanaaf militarii shilachuu, militarii promote gochuu, militarii har'a difeensii waajjira difeensii sana eebbisuu waan kun amma kan argisiisaa jiru ijaarsa militarii irra jiruu fi karaa militariitiin waan gochuudha yaadaa jiru kan argisiisudha.